fincilli diddaa garbummaa Oromoo kallattii adda addaatiin cimee itti fufee biyya keessas biyya alatti Oromoon addii jiru mararraa ka'ee huursee girrisee ajjechaa barattoota Oromoo kan wayyaaneen barattoota Oromoo irra raawwachaa turte balaaleffatee ture addii jiru mararraa dubartiin tokko afaan Amaaraatiin balaaleffataa turte wayyaanee mee walumaan dhageenyaatii gara isin dabarsa. Wayyaanee dhiiraa mootii nuti dubartiillee sii kaaneerraa ati yakkamaa ati sanyii namaa fixxaa ati sanyii namaa nyaattaa ati saree maraattee akka saree maraatteetti dhala namaa nyaattaa wayyaanee barattoota Oromoo ajjeesuu dhaabii jedhaa falmaa turanii kallattii adda addaatiin uummanni lash godhee ture qabsoo bifaaraan qabsa'ee jira wayyaanee rifachiisee jiraati weellisaan Taandalaan Gammachuu waan aare fakkaataa namoonni hedduunis qabsoo hidhannoo kana jajjabeessaa jiru weellisaa Taandalaa Gammachuu. Karaa qabsoo hidhannoo kana yookiin lola akkamitti filachuu dandeette? Naannoo Tuulamaa yookiin naannoo Shawaa kana shimalaan loluun beekamaa gaafa humnaan irraa kaasuu garuu nama qawweensi loluu shimalaan dura dhaabachuun illee rakkisaadha. Yaada kan akkamii ibsitamee Taaddale? Qawween gaafa hamtuu nama dhaqqabachuudha qawwee bitachuulleen si fayyada dhugaa itti Taaddale. Ati hoo qeerecha kana mee fincilli diddaa garbummaa kun mormiin barattootaa gara fincila diddaa garbummaatti ce'ee biyya hunda waliin ga'ee uummanni hundi biyya alaa biyya keessaa qotee bulaan barataa fincila kana finiinsaa jira maaltu sitti dhaga'ame mee qeerricha? Yeroo kana uummanni girrisee falmu kana garaan si gammadaa mee uummanni Oromoo kun maaliif akkana afaan tokkoon girrisee ka'e sitti fakkaata? Dhugaa keetii Oromoon mirga namaan tun'ee mirga fiitii falmataa waan namaan barbaanne waa ifiitii falmatee qe'ee fiirran falmatee gootota qeerroon maal jettaan dhaabsamaan dabarsitaa? Oromoo waltaatee garoolee garanna ciisiree qabsoon itti fufaa garoolee garanna ciisiree. Qabsoon itti fufa dhugaa keetii immee weellisaa hirphaa ganfure gara kettan dhufaa iddoo maraa addunyaa irratti kan roorroo jibbee kan garbummaa jibbee qabsoodhaaf kallattii adda addaatiin manaa bahee faffaca'ee jiru kun qabsoo itti fufaa jiru asirra maal jetta? Roorroo jibbuun biyyaa boonne qabsoo jecha faffacaane omookoo injifannee gallu tokko jaane galtuu biraanne. Faffacaanulle gaafa tokko injifannoon gallaa akkuma fedhii kee akkuma jecha kee rabbi nu haa taasisu. Weellisaa falmataa roorroo fincilli diddaa garbummaa hafuursee girrisee gikkisee hanga'ee ka'e kun mee maal sitti fakkaata akkamitti ibsita? Hanga'ee garsiisee mandihee naasisee ganni bonaa sartee abdii kutachiisee. Gabrummaa roorroon bonatti taatee bonni hongee horii midhaan waa hedduu namarraa balleessu. Gabrummaan hongee nutti taatee bona nutti taatee nama keenya hedduu nurraa fixxee beekaa keenya hayyuu keenya hedduu nurraa fixxee ganni immoo bilisummaan immoo dhiyaatee gabrummaa kana buqqisuuf sardaa jira. Mee bilisummaa kana gaafa arganne bilisummaa kana akkamiin simanna akkamitti ibsita weellisaa falmataa roorroo? Nama bibileeyyi biyyatti dachaasee haadha diyyuuf deemaa lafee bonni cabsee. Dabarii waaqa fuuldurii gaaffiina hundoota barsiine guddootichi yaanaa har'aa malee boru balloo walii baanaa saatoo
Gootitti salaalee dirribee gadaa qabsoon kun finiinee itti fufaa jira. Uummata qeerroo qotee bulaa barataa barsiisaa shufeera kallattii ogummaa itti jiru maraan namoonni qabsoo fincila diddaa garbummaa finiinsaa jiran kanaan maal jettan? Gara weellisaa Biqilaa Guyyataa tan deebi'aa mee weellisaa Biqilaa Guyyataa mootummaa wayyaanee abaa'oon maseenee abaa'oon bittinna'ee badeeraa woboon badeeraa jedhaa turanii uummanni Oromoo karoorroo isaa game woboo uummataa ta'ee mootummaa wayyaanee dura dhaabatee mootummaa wayyaanee rifachiisee mootummaa wayyaaneetiin falmaa jira. Haala kana mee akkamitti ibsitaati weellisaa Biqilaa? Woboon uummataa hookisaa dhufee homaan sodaatu qabsootti bufee Oromoo lolii. Fincila diddaa garbummaa barattoonni kaasaa jiran kana keessatti uummata Oromoo akka ajjeesan ajaja isaanitti kenname raawwachuu waan dhabaniif qawweerraa hiikanii mana hidhaatti kan guuraman dhalattoota yookiin poolisoota loltoota hedduu dhageenne loltoota akkasii mana hidhaa adoon seenin yookiin loltuu ta'anii aantummaa quuqama Oromoo kan qabanuuf dhaamsamaan dabarsitamee ati hangaatuu baalcha. Weellisaa beekamaa Umar Suleemaan hoo maal jedha kanarratti dhaamsi yookiin birmannaan ati lammii keessanii fi dhaqqabaa jettuun jira Umar Suleemaan. Yaa ilmaan Oromoo warri qawwee baattan warri saba eegdan haalli jijjiirame akka hunduu beeytan Oromiyaa teennaa gurguranii hidhachi qawwee harkaa qabduutti ina garagalchi. Ani eenyuuf lolaa mataa kee gaafadhu diinaaf fira kan kee gargarii baafadhu amarraa eegalii saba kan kee cinaa hiriirii dhaabadhu. Yeroo hedduu geerarsa bilisummaatiin kan beekamu Kadir Said hoo maal jedha laati fincila diddaa garbummaa finiinee itti jiru kana mee gara kettan deebi'a Kadir Said. Qotee bulaa jabaadhu gaaffii mirgaa bineensi. Jabaadhu dhuguma weellisaa Kadir Said gochi wayyaaneen barattoota keenyarra goote baay'eetti dhaga'ame qotee bulaa jabaadhu fincila diddaa garbummaa adeemsisii barataa jabaadhu jedhee keessattuu qotee bulaa akka barateen beekaa barataa waan beekuuf ka'e. Wayyaaneen isin sobaa tokko shanee ijaaree isin sobaa miidiyaa isin sobaa televezyiinii isin sobaa reediyoo isin sobaa bara dargii ilmaan keessan beeraawii deemuun hafe isiniin jedhee isin sobaa naa baradhu jettee mana barumsaa ergite ilma keetii ilma keessan sirraa ajjeesaa jiranii ilmi kee waa hedduu waan beekuufi harreen nageenyaatti duuba jira jedhaniini ilma kee maqaa balleessaa jiranii ilmi kee waa beekaa atillee wanaa baradhu jedhaa mana barumsaa ergatte qotee bulaa ilmi kee waa beekaa waa ilmi kee jedhe dhagee qotee bulaa jabaadhu gaaffii mirgaa finiinsi jedhee dhaamsa isinii dabarsee dhaamsi kun irra guddaa qotee bulaa laallataa Kadir Said hedduu galateeffadha hedduu galatoomii jabaadhu nam hedduun bo'ee garaan badee jira imimmaan keessa qabadhu hedduu galatoome Kadir Said dhuguma dubbii garaa nama nyaatti nama boochifti deebii wayyaaneen barattoota Oromootiif deebiste rasaasaa nam hedduu duuchi balleessaa duguuggaa sanyii adeemsiste keessumattuu magaalaa Amboo irratti akkasuma durii kaasee namoota hedduu fixxee gara weellisaa tokkotti caa weellisaa Safarii ati fincila diddaa garbummaa kan finiinee itti fufee jiru kana hoo waan jettu qabda. Ijoollee maaloo ofiitulee nama geenyu inni nu kan nu barbaade. Mee kumala addunyaa barataa yeroo ammaa biyya keessa fincila diddaa garbummaa finiinsee jalqabe kana deeggarsa guddaa uummata biratti namoota adda addaa biralleetti jalqabee jiraate qabsoon kunis itti fufee jira. Mee jajjabina keessattuu barataan waan barateef daba shira adda baasee beeka. Barataa kana maal jettamee ati? Siidhaaf yaaddeechaan duuba nu deebisu jajjabaadhu. Jaarachina malee waan ofii faccisu jajjabaadhu.
jajjabaatu. Rooroo naraadhaan nuti ammaa tulee jajjabaatu. Bilisoomu keenya bakka waan hin oolle jajjabaatu. Galatoomii barataanis dhaamsa kana dhaga'ee jira. Sumatti aansee hangaatuu affeeraa. Hangaatuun hoo maal jettiin fincila diddaa garbummaa keessattuu adda dureedhaan barataan fincila kana abbaa itti ta'e jeneraalatti ta'ee hoogganaa jira. Hangaatumee fincila diddaa garbummaa barattoota hoogganamaa jiru kana maal jettaa? Hangaatuuf kumala bakka tokkotti mee barataadhaan abdii jajjabina maal hawwitu? Abshiin injifanna, abshiin bilmadonna, abshiin walaboonna, abshiin bilisoomna. Adnaan Maammed sittan deebi'aa mee uummata Oromoo fincila diddaa garbummaa barattootaan hoogganamu barattooti fincilanii diddaa garbummaa kana finiinsaa jiran kana uummanni Oromoo akka birmatuuf akka cinaa dhaabatuuf dhaamsa maal dabarsitaaf mee uummata Oromoo maraaf? Yaa ilmaan Oromoodha hambaa dhiyaa kaabaa fi kibbaa tokkummaa kee jabeessi tokkummaan qabsoo finiinsi qabsoo haqaarra jirtanii ol fuddaatii geerara bilisummaaf loltanii injifannoo daangala injifannoo keessanii. Weellisaa Addisuu Karrayyuu dargaggoonni mana barumsaa jiran yuunivarsiitii haaskuulii iddoo garaagaraa jiran fincila diddaa garbummaa kana kallattii adda addaatiin fincila kana finiinsaa jiru mee maal jettaan? Dodiyaa dargaggoo lolaaf dhiiroome walaasa mangaggoo lolaanaa faguuree dodiyaa shamarree lolaaf isinuume loli lolaa kaan lolaa eebooni. Eegaa kabajamtoota caqastoota hordoftoota teenna fincila diddaa garbummaa barattootaan hoogganamaa jiru kana ilaalchisee artistoota faarfattoota sabboontoota hedduu wajjin kan haasawaa ture qophii kana isinii qopheesse ani Daani'eel Bariisoo Areeriiti. Gadaan gadaa bilisummaati, gadaan gadaa quufa gabbinnaati, injifannoon uummata Oromootiif.